هم يجرا تدخو كنا ولا أنا دقاس تنجر مالتي قوسة ولا مالتي قوسة هاي إيجا رفت لا لست ما وان هندا يجتشور إن شاء الله أنا ما برها قام دبلو كنا يو كنا نمني أبو يجتشور مراد يو ليه كي سان سين مريض دا قوي وان سين مريض كبار إنسان يو هفت أبو مراد بسيو جرانيو وردو بينات ما دولا قدر كمان الرقم ما جرى هاي يعني ما أفنان أبو مراد ما بسكيسا مريض أجت لا كيسا مريض أجت جدا أما إسني تولو جدا أنا بير أجيساني إن أجا عاتي مفاتيح أنا بير أفتي سنغال نمني إيراتا كقبا إسي هركان تويتني أنا ملالي أبو مراد كم يا ديتا dhugaadha dubbadhaa isin akka isin dubbatan fedhaan keessatti walla akka isin dubbatan fedhaan wanti dubbadheef iyyuu ani amma bar wallahi dhugo jechuun ani amma dhugaanatti waan qaldimaa fi kun akkuma doftorri dhufe guyyaa akkana dhufa jettee tumaan beeksuma gochuu hedduna Abu Murad illee sila nan amanne ana far osuma kolfu osuma wallahi ani dhamanne an dhugaa jechuun ani qalbi illee bar osoo du'ellee ergareellee reetti kiyya qorree nama haadha faatee yoo deemte gubbaanillee keessaanillee Abu Muraad mee dubbise ولا أنا منو أنا في مالي بيتا إن كوستوان تاي هم يجرا تدخو كنا ولا أنا دقاس تنجر مالتي قوسة ولا مالتي قوسة هاي إيجا رفت لا لست ما وان هندا يجتشور إن شاء الله أنا ما برها قام دبلو كنا يو كنا نمني أبو يجتشور مراد يو ليه كي سان سين مريض دا قوي وان سين مريض كبار إنسان يو هفت أبو مراد بسيو جرانيو وردو بينات دولا ما قدر كمان الرقم ما جرى هاي يعني ما أفنان أبو مراد ما بسكيسا مريض أجت لا كيسا مريض أجت جدا أما إسني تولو جدا أنا بير أجيساني إن أجا عاتي مفاتيح أنا بير أفتي سنغال نمني إيراتا كقبا إسي هركان تويتني أنا ملالي أبو مراد كم يا ديتا أبو مراد نمني توكيتش ديتا والله كربنا الرابع أيه أما بقدر ترانسي دا كويا كود أسدتي كانت يونا جرجرسي نخاسا يرامله يجو أنا يا كم ترى بوفيت مان كلولي سمية وبيرك بدله ورقتك يا واهم دسر فدله حاله هم دمجي فدله أجي بود اللي فك أبنا تنت تلبه برباد مله يجو دا هوي كنا يمكن هوي كنا دير كم سيسي بقدر ترانسي كذا كويا كود أسدتي سك نيجالي أنا دير كم سيسي يجو مالي جنان نمني كوني أولما قدنا أولي لينغا ديجو دا Gaafa challenge gada studio of gada restaurant fuudhee nu kennu sani haadha faate keessa hambiftan malee jedhanii jennaan haati faate keessa hafuun qabdu jedhee bikka haati faate haftu birrii 500 fuudhee kenne kun olee birrii 500 baasee kenne. Namni nama galateeffanne rabbiin illee galateeffata. Ammallee lammaffaa ta'ee kaleessa leenca 10 naa bitee leenca 10 keessa leenci 5 bichaan na bira gahee sanammoo achitti hafe jechuudha wannoo keessatti. Atakkaa tiktok irratti giiftiin kenne maqaa kiyyaaf jechuudha. Nere amma yuno denga dayu jechuudha masgida wayitiif jedhee ishee abaazarrii fillee birrii 100 tokko galchee mucayyoo illee tararkatti wayaan hidee jedhee siidhaaf illee 200 niyyatee masgida illee 200 niyyatee 500 gastii kiyya keessa niyyatee biraa bahee. Sihiri egaa fasanii maal rakkoo qabarayoo na fuudhe inshallah. Waan akkasiisanis galee gatii kana ta'eefi an amma haalata wannan homa garagaraa haasa'e gargariin jaartii sadiin irraa ariitii of eeggadha itti barreessa nama koomentii jala deemanii ammaariif musuudee sitti illee barreessu isin arii of dhufaartii eeggadha namittiin gaangistaraa isin ariitii eeggadha koomentii jala deemaniitiin isin ariitii namittiin dhufnaan isin sadiin ariitee nagaya dafati waan qabda wali guuradha jedhan jala dhaqanii barreessu. No kasanii rakkoo qabu waan ofii. Namni waan garagaraa haasa'aa qooma kun as keessatti yaada garagaraa kan yaa laks kasanii rakkoo qabu namni waan garagaraa dubbata. Ani amma silaa dura dhokadheetuma warqata kiyya sirreeffadhee waan godhadhee haasa'aa ture garuu ammoo wanni kun ammoo dirqama na dirqamsiisee sardama kanatti akka ka'u na taasisee sanuma malee waan biraa miti jechuudha akka kiyyeetti jechuudha. هاي بريدة بقى إن شاء الله ربيني هالاف سوش اللي ربي نقان سيها فيدو ما نكيدو
taana makeetti dhuftawayye Amma maal fakkeenyaaf biyyiti yoo dhufan wanni waraqaan namarraa jijjiirama asii. Jijjiirama. Viitiin hin dhuftu ka maa isin viitiin maal gooti dhuftire? Waan nu biraatiin dhufti rakkoon qabu inshaallah. Kanaaf rabbiin nagaan si haa fidu waa hundaanuyyuu nagaha halkan takkitti nu guddaadha yaa jama. Akka dhuunfaatti dhimuma kiyya irraa Abu Muraad waan isin gaafadhu jira karaa keessaatiin. Ayyee. Dhimuma kiyyarraa imalee waan nama biraa waan ilaallatu tokko iyyuu hin qabu. Inshaallah rakkoon qabu wanna hunda rabbiin nagaan si haa fidu karaa nagahaa dhufuudha halkan takkitti nu guddaa rabbiin xiyyaara nagaa si haa yaabbisu. Biyyallee biyyatti milkooftee galtu rabbiin si haa taasisu inshaallah biyyatti siifatu rabbi si haa taasisu biyyatti gammaddu rabbiin si haa taasisu waannani namni biyya tokko deeme miti osoo Ameerika ma jedhan san illee deemtee jette yoo rabbiin jechuudha si galee milkii si tolche malee yoo rabbiin waan tokko rabbiin namaa qajeelche malee namni biyya tokko har'a deemee achittu yoo ta'uu danda'a kanaaf wanni hunduu deemanii fi miti ta'anii fi miti. Rabbiin jechuudha fayyaa sifaa kennu rakkoo hin qabu biyyoonni hunduu biyyoo ormaati malee biyya haadhaaf abbaa kennayyuu ilmaan kennayyuu gannee bira olii gad deemna namni namaaf gosootaate maatii ofii biraa ni ta'a. Kanaafuu rakkoo hin qabu achitti illee biyyuma ormaa biyya kee godhattee taa'aa jirta asitti illee akkasuma nu hundinuu gaafa biyya kana dhufnu jechuun akkanumatti yookaan maatii asii qabne haadhaaf abbaa asii qabaanne isaan bira dhufne ormoo bira dhufne kanaaf inshaallah rakkoo hin qabu rabbiin yaada muraada keessi haa guutu waa hundaafuyyuu abshirii siin jedha inshaallah humaa irraa hin kaatini wanni hunduyyuu rabbiin waan rabbiin godhe ta'a yoo rabbiin jechuun laal waa hundaayyuu akkaataa khayrillee ta'ee waan hundaa akkaataa rabbiin namaaf murteessetta waan ta'e murteen ka rabbiiti rabbi irratti ol kaadhu ilma namaati irratti abdiin ta rabbiitu caala beekta rabbitti ol kaadhu kootu inshaallah eenyumaa yoo si galee rabbitti namni rabbitti harka ofii of kenne rabbiin hin gatu kanaaf rabbiin si bira haa jiraatu siin jenna inshaallah karaa nagaa rabbi si haa fiduu taani nullee waan humnaatiin si bira jirra inshaallah abshir. Shi jaaladhe baabaa dubbadhaa. Nuruddin halkan akka bineensaa deemaa bula guyyaa rafaa maet maalay da koyati afaan kan keetiin follow godha yoo jetteen duutaati deemi daa'ima mee mallattoo eda'uu gadi qabaati gadaa istiidiyoo balleessaa ummata kabajaa yalla sagalee aboo sagaleen kiyya kan bushaa subhaanallah yaa rabbi daa'imaaf jaartii lafaa kaaftee miit qabadhu mee achi يا ربي يا الله يا ربي يا ربي يا ربي ملتو ادعو قد كبا ملتو ما ادعو انت لا بقى ربي زكام ما تشي كاسي تمر سلاني سو ده ما مالك ناتمر هاي اتي بقى بدين وانا ميكو پیسے مال بيتات ابو ان انسان نازين والله بالله قال زكي کی فرانسي قال محمد وانا شو اسمه ماما نوري وني نوكل وبرا ما تنسين بدو ديكتاتور ما كان منيتي نور الدين ناقو مامي تياتي كارو والله isiniif yani kabaja guddaa isinii qaba wallahi waan baay'ee dubbachuun barbaadu wallahi nagaa akkamisin dubbadhuuf jalaa bishaan bultee ati bilbaan oguma bultee bishaanifu marqaanaa xinnaatu yani maal goona isiniifu laalaa jechuun waa takka waan dubbattu tokko illee hin jiru jedhi meeqoo dura mijattiin wasaageettu zaachaatti hin godhini godi Itoophiyaa jirasi fakkaate maatii bakki adeetti haawolii fi waan barbaadde murteessuu fi hiikuu fi shifuu dandeetti Itoophiyaa Adaanicha beebee bira malee Dubaayii miti. San Adaanichi hin bira adeemu Dubaayitti ittiin dhiibu. Maal jechuudha? Adaanichi hin bira adeemu. Maal jechuudha? Waa'ee Adaanichi dubbannaan jamiidhaan illee kaa'u. Lakki akkas jechuudha. Lubbuun irraa gadi hin teettu. Nuruddin nurraa eegi sirriitti habiibti tiyya nama si fagaadhu lubbu anas hin jedhe Habiibi ana mana isaa faana hin dhaqu
Kootu bakka kana yoo deemne naan jedhe du'ee bada malee faana. Lubbuu ati deemnaani dirijjitiin deemaa jirta. Dirijjitiin sun haga gaafa ispoonsara si godhee fixu booda murtii kee murteessita. Laal amma guyyaa 15 ispoonsara kasi godhe kaleessa abbaan giddii sitti himee jira. Saniin deemtee haala laaltee yoo sii ta'e turu yoo sii ta'uu dhabe deebi'uumi murtiin kee. Amma dhaabbataan deemaa jirta. Seerri dhaabbatichi guuttee deemta. Kana abu muraadii wajjin dubbadhu qaxxitaa itti fufi yoo sii ta'e guyyaa 15 san keessatti laaltee amma ka deemtu dalagaa fiimi san lallaaltee beeksisa hojjattaa promooshina guddaa hojjattaa miliyeenaalillee isaan awwaaxaa kana hojjadhu geessiitini nullee dhufnee hoteelaati beeksistu san keessa sii bashannanna isa fixadhu gahi yoo san guyyaa 15 ta'e fixatte lakki sii ta'a. Lakki achi deebi'aa hin murteeffatta. Kana sii wayyu? Anis akkasuma jedhee baadha. Akkasuma Abu Muraad. Akkasuma inshallah. Deemna uffata kee amma guuradhu deem. Itti garaan hin dandeenye wallaahi. Warqii minamina si haadha faate warqii minamina hin gatin ishii. Akka waan asitti akka waan na bira jiruutitti maa godhaa na balleessa kun sila. Si Doktor Mafain Doktor Asli fa ready fa triste namoota Ana meeshaan hunda keessaa yoo namni garaa na nyaatoo jiraateetiin jedhe seenaa qofa. Seenaa bicha garaa na nyaata. Maakii fa triste namni garaa na nyaatu hin jiru ana seenaa bicha garaa na nyaata. Gaara guddaa jigee bakka warra kaa yeroo itti kalaas. Wallah seenaa bicha garaa na nyaata amma yoo dabbaramee isin akka televezyiiniitii hiigee dhaqee harkisee yookaan bira dhaqee waliin taphadhee minaamina jedhee dibbirtiin narraa galee biraa deebi'a. Bakka rakkoon qabu godhe ijoolleen baay'eedha Dubaayin keessatti daa'imoolee rakkoon qabu akkasii buufna. Seenaa bicha garaa na nyaata malee namni garaa na nyaatu tokko hin jiru. Abbitti inshallah humayyuu miti atillee hin yaadini. Du'aayima godhiif. Taate. Garaan geetteen jirtu keessaanuu akka naan lolaa jira. Sanuu akka itti deebise argite taate. Jedhe haa jedhani mangashaa marquma marqee jabaadhati. Kaashti. Wajjinaa jiraatu shololii si haa godhu wayyee baaba. Qooyaan ka jedhu ati barreen si bira dhufaa jirti barsiif sumayyaa bira dhufaa jirti. Welcome jedheeraan ani waan jirutti hime. Itti hime. Maalitti? Qashtii waan biyyaa deebite natti hin fakkaatu bar. Deebi'uu baattu maaliin dhufti kamoo achirraani. Maal hojjetaara kaargoo ittuma jiraasin. Kaargoo gajaarti. Jibriil maal dubbanne Jibriil? Baay'ee hojjetaara baraadha faatee ani waa baay'ee ol kaasee siniin hin lallabu malee miidiyaa kanarra noo. Amma gaafa. Waa baay'ee hojjeta.